harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Aanaa Dharraatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota faannoo haleeluu beeksise. Haleellaa kana fashaleessuuf raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humna qilleensaa fayyadamuun haleellaa raawwachuun ibsameera. Ogeeyyiin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti yakki nama fixuu waan dhaabbatu miti jechuun yaaddoo qaban ibsan. Hoogganaan paartii KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii hawaasa Oromoo Ameerikaa magaalaa Minisootaa jiraatan waliin taasisuuf garas imaluun himame. Afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Ameerikaa filannoo geggeeffameen sagalee deeggarsaa dhabuun aangoorraa kaafaman. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Aanaa Dharraatti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota faannoo haleeluu beeksise. Haleellaa kana fashaleessuuf raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa humna qilleensaa fayyadamuun haleellaa raawwachuun ibsameera. Humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamanii fi yeroo garaa garaatti daangaa ce'anii dhufuun uummata Oromoo ajjeesaa fi qabeenya isaa saamaa jiran waraanni bilisummaa Oromoo godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dharraa keessatti haleeluu beeksiseera. Lolli jabaan kun kan geggeeffame gaafa onkoloolessa 2 fi 3 bara 2023 yoo ta'u, gandoota Aanaa Dharraa kanneen akka Gimbii Indaaqqoo, Godaa Caffee, Beenyuu, Kooluu, Sararqullaa, Qorroo fi ganda bulchiinsa magaalaa Sanaash keessatti ture. Humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kun ganda Sararqullaa fi daangaa Marrabeeteetti kaampii leenjii waraanaa qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf gaachana ta'uun tarkaanfii humna daangaa ce'ee dhufe kanarratti fudhatus mootummaan Bilxiginnaa ammoo wobootu dhufe jechuun gaafa onkoloolessa 3 bara 2023 haleellaa xiyyaaraa si'a 2 ganda Jirruu Daadaatti raawwachuun barameera. Haleellaa kanaan ganda Godaa Caffee bakka addaa Baallaa jedhamutti manni namootaa gubachuu fi miidhaan kan biraan qaqqabu maddeen keenya himaniiru. Mootummaan Bilxiginnaa dirqama nageenya lammiilee utuu eegsisuu qabu. Inni hanqannaan xiyyaaraan haleellaa raawwachuun waan akkaan nama yaaddessuu fi mootummichi farra uummataa akka ta'e kan agarsiisudha jechuun maddeen garasii yaada isaanii nuu qoodaniiru. Ogeeyyiin mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti yakki nama fixuu waan dhaabbatu miti jechuun yaaddoo qaban ibsan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti koomishiniin sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa qorachuuf ijaarame biyyattii keessa ammallee yakki nama fixuu yookaan atroositii kiraayims waan dhaabbatu miti jedhan. Yeroon ogeeyyiin kun haala qabinsa mirgaa fi yakka namoomaa kaaba Itoophiyaa qorachuuf hayyamameef guyyaa har'aa jechuunis onkoloolessa 4 bara 2023 xumurama. Ogeeyyii kanaaf yeroon dabalataa kennamee fi hojii isaanii itti fufuu fi dhiisuun isaanii amma ittiin murtoofne. Koomishiniin mirga namoomaa idil-addunyaa ogeeyyii Yuunaayitid Neeshin kun jala bultii yeroon hojii qorannoo isaanii itti raawwatutti ibsa baasaniin Itoophiyaa keessa ammallee yaaddoo yakka nama fixuu yookaan atroositii kiraayims ni jira jechuun akeekkachiisaniiru. Kanaafis koomishinichi haala qabinsa mirga namoomaa yaaddessaa Itoophiyaa hordofuu fi qorachuu akka itti fufuu qabu ibse. Dura ta'aan koomishinichaa Muhammad Chandee Otimaan haala Itoophiyaa keessa jiruun nama fixuun itti fufuu mala jennee hedduu yaaddoofneerraa jedhan. Itti dabaluunis gabaasaaleen argatan wantoonni fuulduratti namni wal fixuuf ka'umsa ta'uu danda'an hedduun akka jiran kan agarsiisan ta'uu dubbataniiru. Sarbamoonni mirgaa walitti bu'iinsi bakka hedduu tasgabbii dhabuu fi gaafatamummaa irraa bilisa ta'uu akka ka'umsaatti eeraniiru. Akeekkachiifni koomishinii kanaa erga waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 eegalee booda yakkoota raawwatanii fi qabiinsa mirgaa jiru irratti bu'aa qorannoo geggeessaa ture irratti ji'a darbe ibsa baaseen dhagahame. Ibsichi erga waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffamee waraana waggaa 2 goolabee boodas yakki waraanaa fi yakki namoomaa raawwatamuu itti fufeeraa jedha. Yaa'ii 78ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii torban muraasa dura geggeeffameen walqabatee bakka buutonni biyyoota Afrikaa koomishiniin addaa Yuunaayitid Neeshin dhimma Itoophiyaa qoratu kun yeroo isaaf kennamu akka xumuramu gaafatanii ture. Mootummaan Itoophiyaas gama isaan sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti raawwataman ofiin qorachuun gaafatamummaa mirkaneessuuf akka hojjetu irra deddeebiin ibsee gabaasa koomishinii ogeeyyii Yuunaayitid Neeshin kana akka hin fudhanne deddeebisee ibsaa ture. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon qorannoo ogeeyyii kanaa adeemsa nagaa gamtaa Afrikaatiin durfamee fi hojiirra oolmaa waliigaltichaatti gufuu ta'uu malaa jechuun yaaddoo isaanii dubbatan. Gaafatamni koomishinii kanaa har'a ifatti kan raawwatu yoo ta'u,
dheereffamuu fi dhiisuun isaa hin murteeffamne. Dhaabbileen idil-addunyaa mirgaaf quuqaman dhaabbatichii fi biyyoonni gahee olaanaa keessaa qaban yeroo dabalataa akka kennaniif gaafachaa jiru. Human Rights Watch ibsa kibxata baaseen yeroon hojii koomishinichaa akka dheereffamu gaafateera. Kaawunsiliin mirga namoomaa Yuunaayitid Neeshin yeroo hojii koomishinichaa akka dheeressu gamtaan Awurooppaa tumsa gochuu akka qabu dhaabbatichi ibsa baaseen gaafateera. Yeroo hojii dabalataa hayyamuun sarbamoota amma duraa fi ammas itti fufan irratti qorannoo idil-addunyaa gochuu itti fufuun kaawunsilichi miidhamtoota gargaaruu fi wanta dhaabateefis galmaan gahuu qaba jedhe ibsi Human Rights Watch. Hoogganaan paartii KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa magaalaa Minisootaa jiraatu wajjin taasisuuf garas imaluun himame. Akka ragaan fuula miidiyaa hawaasummaa paartichaa irraa arganne ibsutti hoogganaa fi dura ta'aan paartii KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa biyya Ameerikaa magaalaa Minisootaatti imaluun guyyaa har'aa simannaan ho'aan taasifameeraa fi marii yaadame kunis onkoloolessa 8 bara 2023 kan geggeeffamu yoo ta'u hawaasni Oromoo magaalaa Minisootaa fi naannoo ishee jiraatan hedduun irratti argamu jedhamee eegama. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota Ameerikaa filannoo geggeeffameen sagalee deeggarsaa dhabuun aangoorraa kaafaman. Keevin Makaartii erga afyaa'ii ta'anii waggaa tokko hin guunne. Kaalifoorniyaa bakka bu'uun teessoo mana maree kan argatan qondaalli kun sagalee mormii 216 fi sagalee deeggarsaa 211 mo'amuun aangoorraa kaafaman. Afyaa'iin miseensa paartii Riippaabilikaanii ta'an Makaartiin erga torbee darbe dhimma baajata manneen hojii mootummaa Ameerikaa cufsiisuuf ture sirreessuuf diimokiraatota waliin waliigalanii akka aangoorraa ka'aniif sochiin eegalame. Adeemsi afyaa'ii kanaa aangoorraa kaasuuf mana maree kana keessatti akka eegalamu kan taasisan hiriyaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp kan ta'anii fi bakka bu'aa Filooriidaa Maat Geetis qondaala jedhamanidha. Afyaa'iin kun rakkoo baajataa waajjiraalee mootummaa garii guutummaatti cufsiisuu danda'u hambisuuf wayita mariin geggeeffamutti iccitiidhaan qondaalota Waayit Haawus waliin dubbachuun deeggarsi Yuukireeniif taasifamu akka itti fufu waliigalaniiru jedhamuun himataman. Afyaa'ichi garuu dubbii kana hin fudhanne. Makaartiin himannaa Maat Geetis irratti dhiyeessan dhimma baajataa kan wal qabatu osoo hin taane dhimma dhuunfaatii jechuun balaaleffatan. Kanaafuu himata irratti dhiyaate xiyyeeffannaa addaan akka ilaalan ibsan. Keevin Makaartii Ameerikaa keessatti pirezidaantii fi itti aanaa pirezidaantiitti aanuun aangoo olaanaa nama qaban turan. Adeemsi kenniinsa sagalee irra deebiin erga geggeeffamee booda amajjii darbe afyaa'ii ta'uun filataman. Waayit Haawus aangoorraa kaafamuu afyaa'ii kanaa ilaalchisuun ibsa baaseen rakkoon biyya keenya mudate kan yeroo kenninuuf waan hin taaneef filannoon hatattamaa geggeeffamuu qabaa jedhe. Manni maree kun hatattamaan afyaa'ii ni filata jedhanii akka abdatan dubbatan pirezidaantiin biyyattii Joo Baayiden. Qajeeltoon seeraa afyaa'iin kun ittiin aangoorraa kaafaman waggoota dura mana maree kanaan raggaasifame. Garuu yeroo lama aangawoota kaasuuf yaalamus sagalee ga'aa waa hin argamneef hanga ammaa namni kaafame Ab Makaartii qofa. Seenaa keessatti yeroo jalqabaaf nama erga aangoo afyaa'ii qabatee reefuu ji'a salgaffaa qabatanii jiran aangoorraa kaasan. Afyaa'ii aangoorraa kaafaman kana bakka bu'uun eenyu mana mareecha akka hoogganu ammallee hin baramne. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.